Yoo yaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappe bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa har'as viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti immoo kan irraa dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin suuraa keessan bifa kaartoonaatti jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Bifa miidhagaa ta'een suuraa keessan miidhagfattanii gara kaartoonaatti jijjiiruu dandeessan. Akkuma iskiriinii irratti deemaa jiru akkuma argitan jechuudha. Suuraa keessan kan kanaan dura kaatan tokko gara kaartoonaatti jijjiirachuu dandeessanii. Kana qofa miti dhaggeeffattoota koo suuraa keessan kan yeroo dargaggeessaa kaatan manguddoo gochuu kan manguddoo kaatan immoo dargaggeessa gochuu akkasitti jechuudha. Aappii kana qofatti fayyadamuudhaan suuraa keessan miidhagfachuu ni dandeessan bifa kaartoonaatiin umrii itti dabaluudhaan irraa hir'isuudhaan aappuma kanattu isiniif qopheesse wanta hundayyuu aappii kana akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessanii fi aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan ammoo isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota koo aappii kana isa piroo ta'edha kan isiniif qopheesse isteeppii isinitti agarsiisuun buufattanii. Aappin kun immoo dhaggeeffattoota koo suuraa keessan gara kaartoonaatti isiniif jijjiira, isiniif miidhagsa, isiniif bareechisa, istaayila isin barbaadaniin jechuudha. Amma isteeppiidhaan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Aappii kana argachuudhaaf Google Chrome irra ni seentu. Ergasii immoo bakka search barii kanarratti dhaggeeffattoota koo isteeppii amma isiniif barreessu kanaan barreessitan findjob25.com jedhaatii barreessaa. Ergasii immoo findjob25.com kan jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata linkii jalqaba irratti argamu dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan findjob25.com kan jedhu kanarratti kilik godha. Egaa akkuma asirratti argattan gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii immoo bakka search kanarratti kilik gochuudhaan spellingii osoo hin dogongoriin qubee amma isiniif barreessu kana barreessaadha. Capital letteriidhaan TFC barreessaa. Taafi caa jechuudha. Ergasii immoo search godha. Ergasii akkana keessatti xiqqoo ishee gad dhufuudhaan thumbnail kana yookaan suuraa kana kan ofirraa qabu bakkuma kanarratti jechuudha. Thumbnail kanarratti kilik godha. Beeksifni yeroo isinitti dhufe immoo X gochuudhaan bira darbuu dandeessan yookaan close godha. Ergasii gara dhumaarra dhuftu jechuudha dhaggeeffattoota koo barreeffama kana keessa gad dhuftu gara dhumaarratti. Ergasii immoo as argitu kan jedhu jechuudha dhaggeeffattoota koo jalatti download kan jedhu kan mallattoo diimaadhaan barreeffama diimaadhaan barreeffame qubee gurguddaadhaan isarratti kilik godha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo aappii kana gara bilbila keessanitti install godhaadha. Install waan godheef open godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma immoo itti fayyadama aappii kana isinitti agarsiisu aappiin kun toon aappii jedhama. Aappii kana dhaggeeffattoota koo bifa nama isinitti agarsiiseen isa piroo ta'ee fi qarshiidhaan bitamu argachuu ni dandeessanii. Aappii kana keessan seentanii itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata akkana qabdanii akkanatti jechuudha dagalatti harkisuu ni dandeessan yookaan immoo continue kan jettu kanarratti kilik gootanii ammas continue jettan ammoo istaayila isin ittiin miidhagfatan isinitti agarsiisaa deemaa jira aappiin kun continue jettanii ammas continue jettanii. Ergasii gara fuula kanaatti isiniif banaa jechuudha dhaggeeffattoota koo yoo no connection isiniin jedhe mallattoo exit gubbaarratti argama ishee kilik gochuudhaan garanatti dhufuu dandeessanii. Dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan suuraa keessa kana ture garanatti isiniif jijjiira. Akkanumallee suuraa kana 3Dhaan illee bifa kanaan jechuudha kana kan ture garanatti isa kana ture kan ture garanatti bifa biraatiin illee bifa miidhagaa ni jira jechuudha dhaggeeffattoota koo kanneen keessaa filattanii kan barbaadanitti fayyadamuu dandeessanii. Kanneen asirratti isiniif qopheesse qofaadha aappii kana qofatu isiniif qopheesse. Kanneen keenya fakkeenyaaf 2D kaartoon jira akkanumallee 3D kaartoon kan jedhu jira. Inni kunis jira jechuudha dhaggeeffattoota koo kanneen keessaa tokko filattanii amma isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf isa jalqabaatu kaartoon kan jedhu kanarratti kilik gootanii isin kan barbaadan keessaa filadhaadha. Beeksifni yoo isinitti dhufe close gootan yookaan immoo mallattoo exit tuquudhaan bira darbuu ni dandeessu. Ergasii permission inni kennitanii fi allow jettanii. Ergasii suuraa keessan filadhaa isiniin jedha. Gaalaarii irraa immoo kaameraadhaan amma kaatu isiniin jira. Isin gaalaarii kan keessan irraa filachuu ni dandeessan kaameraadhaan illee ammoo kaatanii gara kaartoonaatti jijjiiruu ni dandeessanii. An suuraan qopheessee jira. Suuraa kana gaalaarii keessa seenee qopheessee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf suuraa Dr. Abiy kanatti haa fayyadamu isarratti kilik godha. Suuraa keessan gaalaarii irratti erga filattanii booda bifa kanaan isin dhufa jechuudha. Isin akka kana qabdanii xiqqeessuu dandeessan guddisuu ni dandeessan suuraa keessan saayizii isaa sirriitti miidhagfachuu ni dandeessan akka fedha keessaniiti jechuudha dhaggeeffattoota koo kanatti jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo create cartoon kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gara kaartoonaatti jijjiirraa jechuudha. Suuraa kana sirriitti ilaalaadha create cartoon kan jedhu kana kilik gootan. Akkuma asirratti argattan drawing gochuu irratti argama. Xiqqoon eegdu. Egaa dhaggeeffattoota koo bifa kanaan naaf miidhagsee jira jechuudha dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan bifa miidhagaa ta'een naaf miidhagsee jira jechuudha dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan jechuudha. Asirratti immoo background isaa jijjiirachuu ni dandeessanii gara barbaadanitti jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kilik yoo godhe background irratti kan wanti argamu kun ni jijjiirama.
akkuma asirratti argattan kanneen si keessa isin kalaaritti illee fayyadamuu dandeessan akka fedha keessaniiti jechuudha akkuma asirratti argattan background irratti ni jira jechuudha inni ufuma isaati jechuudha appiin kun so kan barbaadan illee background irratti jiraachuu dandeessan fakkeenyaaf isa kan argattanii so bifa kanaan miidhagfachuu dandeessanii baay'eetu jira isin keessaa filadhaadhaatti kan barbaadanitti fayyadamaa isa kanaan akkanatti illee sirreeffachuu dandeessan suuraa kanallee as keessa galchuudhaan kan barbaadanitti jira jechuudha dhaggeeffatu kan bifa bifaan so kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii amma fakkeenyaaf isa kana yoo godhe baay'ee miidhagaa kunis baay'ee miidhagaadha suuraa keessanis adjust gochuu dandeessan akkana guddisuudhaan bakka irraa dhiqaminis yoo jiraate dhaggeeffatu kan bakka kana kilik gochuudhaan irraa dhiquu ni dandeessan jechuudha ersi gochuu ni dandeessanii irraa balleessuu ni dandeessanii jechuudha save godhachuudhaaf immoo mallattoo raayitii kana irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffatu kan save isiniif godha jechuudha jalqaba irratti garuu ani waan itti fayyadamaa turee fi appii kana dhaggeeffatu kan haala kanaaf jalqaba save waan kan kanaaf godhe continue kan jedhu isinii dhufa isarra kilik gochuudhaan save isiniif godha jechuudha save gallery isinii jedha save isiniif godhee jira jechuudha egaa haala kanaan miidhagfachuu ni dandeessanii egaa dhaggeeffatu kan ani isa jalqaba irratti isinitti agarsiise isin kanneen illee check gochuudhaan kanneen keessaa filannoo keessaniin itti fayyadamuu dandeessanii kanneen keessaa kan barbaadanitti inni biraa immoo dhaggeeffatu kan isa kanaadha inni kun ammoo umrii keessan dargaggeessa yoo turtan gara jaarsaatti gara ga'eessaatti akkanumallee jaarsa yoo turtan gara ga'eessaatti dargaggeessaatti ijoolleetti kan isiniif deebisuudha so bakkuma kanarratti face lab kan jedhu jira dhumarratti jechuudha isarratti kilik gootanii ergasii immoo aappiin buufattan ni jira egaa aappii isinitti fayyadamtanii umriillee deeggaruu ni dandeessanii jechuudha asirratti isiniif qopheessee jira appii kana immoo akkamitti itti fayyadamuu kan dandeessan yeroo biraa kan isiniif qabadhee dhufu ta'a umrii kan itti deeggaruudhaaf kan isin gargaarudha so yeroo biraa isiniif qabadhee dhufa isa kana jechuudha dhaggeeffatu kan isa kanneen immoo kanneen keessaa kan barbaadanitti filattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii fakkeenyaaf isa kanarratti 3D kaartoon kan jedhu kana fayyadamuu yoo barbaadan immoo asirra kilik gootanii ergasii galaarii keessan keessa seentanii suuraa ni filattanii fi suuraa akkana sirreeffachuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffatu kan akkanatti zoom gochuudhaan sirreeffachuu ni dandeessanii akkanatti jechuudha ergasii immoo create cartoon kan jedhu kanarratti kilik gootanii inni kunis bifuma step duratti san qaba please wait isiniin jedha dhaggeeffatu kan akkuma asirratti argattan bifa kanaan inni kun immoo sanarraa garaagarummaa qaba jechuudha suurichi kana ture amma immoo isa kanaan sitti isiniif jijjiira akkuma asirratti argattan filannoo baay'ee asirraa qaba egaa dhaggeeffatu kan asirratti immoo filannoo baay'eetu jira suuraa kana gara horariitti jijjiiruu dandeessan horara jechuun horariitti jijjiiruu dandeessan akkuma asirratti argattan bifa kanaan jechuudha egaa gara ijoolleetti illee sirreessuu ni dandeessan inni sirriidiin kun immoo baay'ee cimaadha dhaggeeffatu kan kanneen keessaa kan barbaadanitti ijoollee gochuu ashangullit gochuu suuraa keessaa ni dandeessan miidhagsuu bifa barbaadaniin kanneen keessaa kan barbaadan fakkeenyaaf isa kanas ilaalaadha isa kanatti asirratti jala kanatti isinii dhufa egaa kanneen keessaa ni filattan jechuudha kan barbaadan so suuraa Dr. Abiyti haala kanaan manguddoos gochuu ni dandeessan duratti isinitti mee dure suuraa keessan gara manguddootti jijjiiruu jechuudha bifa kanaan kana fakkaata jechuudha Abiyyiin yeroo dulloometti haala kanaan fiichara isaatti wanta argamu isinitti agarsiisa jechuudha suuraan kun kana ture amma immoo bifa kanatti isin jijjiiramee jira so kanneen keessaa kan barbaadan ni filattanii egaa kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan kan barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffatu kan egaa baay'eedha kan of keessaa qabu dargaggeessa jaarsa gochuu ni dandeessan isa kanaan fakkeenyaaf isa lammaffaa kanaan filadhee jira suuraan kun isa haala kanaan buufachuu ni dandeessan asumarratti raayit kan jedhu kana kilik gochuudhaan seef gochuu dandeessanii garuu isa asitti argamu kana kan durii inni kun ammoo kan amma nuuf jijjiire isa kana balleessuu yoo barbaadan asirratti kana off gootan asumarraa ni bada jechuudha argitanii ni bada on yoo gootan immoo haala kanaan ta'a jechuudha haala kanaan yoo ta'e garuu baay'ee tokko na gammachiisan waan ta'eef isa kana on godhadha yookaan immoo isin balleessuu yoo barbaadan haala kanaan ni balleessitanii jechuudha dhaggeeffatu kan suuraa kanneen keessaa kan barbaadan filannoowwan baay'een jira sadarkaadhaan illee umriidhaan illee ashangulliitiidhaan illee jaarsa gochuu ni dandeessan dargaggeessa gochuu ni dandeessan ashangulliitii gochuu ni dandeessan suuraa kana jechuudha akka feetanitti horarii gochuu ni dandeessan akka barbaadanitti fayyadamaadha ergasii raayit gootanii akkuma asirratti argattan save isinii godha beeksifni yoo isinitti dhufe immoo dhaggeeffatu kan yeroo hundayyuu akkuma isiniin jedhu x yookaan immoo closed kan jettu isinii dhufa isarratti kilik gochuudhaan ofirraa balleessuu ni dandeessu egaa haala kanaan dhaggeeffatu kan asumarratti suuraa kana save isiniif godhee jira share gochuu ni dandeessan karaa social media adda addaatiin asumarratti jechuudha egaa haala kanaan suurichi kana fakkaataa jechuudha dhaggeeffatu kan suuraan kun kana ture garanatti jijjiiramee jira isaan kanneenis kanaan dura kanaan jijjiireedha isin ilaaluu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffatu kan egaa step nama isinitti agarsiisanaan sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffatu kan egaa yeroo baay'ee immoo aappii kanatti yeroo fayyadamtan dhaggeeffatu kan suuraan keessan saayiziin isaa tokko saayizii tokko ta'uu qaba tokko reeshiyoo tokko ta'uu qaba jechuudha dhaggeeffatu kan saayizii baay'ee isinii fudhachuu dhabuu danda'a suuraa keessan adjust godha yookaan immoo edit gootanii crop gootaniitiin itti fayyadamtanii aappiin kun suuraa hunda isinii fudhachuu dhabuu danda'a jechuudha kanaafiyyuu itti fayyadamaadha
Baroonni kan koo kanarraa kana fakkaataa karraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channelii kana afaan hawwatan subscribe godhaa akka malee bal'atu notification wal gochuun irraa fatina viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.